السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو دعوتو تبونتو بقى جراتني سنين جنة. إيجا كوبين خينا سكنتا لما ورامني سنين دبرسون خينا نيادة تماجو سكنتا قافي في ديبسيا بروفيسور موهاكم واجي دهيسون خينا نيادة تما أرام مختص دفع قافين تينا اتفوفتيجو إيجا دعوتو تخينا كوبي غرا سدود ما نتسينا ويا قافي ديبسا خينا Aku be kamu saganta da brakhesati kopin ira damne gafi oromon marra kapso marra meka gote yokhanu marra meka gote tinajati yokhanu bilisomti marra meka to afi wanjo gamano man debisa gara professor muhakumati sinda barsa nufana tura ega professor bagana ga anoitan bagana ga anduftan إذا كلتمان خارج في ديبسا خنيت ديبنا غافين درا كانت بروفيسور أورمون كابسو مرسا ميكا غوتي تنجاتي أمو مرسا ميكا غوتي جرتي واجو مي ديبسا ما الوار بسبر خير ديبس أورمون مرسا ميكا hanga mantana marsame ka kapso gote marsame ka to hafef duga da madura aka manguddo te nyarra garte nu gehetti takka oromon baradi ba fi shantam gabrumman isi murtin isi baradi ba fi shantami tanafu bilisumma isi khaysatti kapso marsa sadi goteti marsa sadeni ra marsa lama fashalte marsa sadafati bilisumman oromo biye olgeesi jechuudha jira jechuudha tanaafuu duuba ga marsa sadi eegatate hangamman tana marsa meeqa goote marsa meeqatu hafeef marsa lama goote hangamman tana marsa lama goote akkuma jaame sanitti akkuma herregame sanitti marsa lameen fashalte amma marsa sadafatu jalqabame jechuudha خونيس يورب برانتاته مرسان سدفادا برخو مالا ما في ديدمي تكررت جلق أبميتي برخو مالا ما في صدومي في جهرت المايجو تنافو مرسان سدفادا كبسون بوغا تمايي برخو دشان تفلت إذني ربي تينا كستاتي يجو ديبسا بالله قلت بروفيسور ربي بلسمات ناس يتنون حاجو جرا غافي لما فات يورو ديبنو أورمون بلسمات أنا في دورا تكوما يصير برباد لغة تكوما أكم تكوم قبض أورمون تكوما سبب برات يجي والفكاتو تكوم تمو تكوما متايسي لون فايسي فكاتو تكوما تنا تاكم تكوم قبض أورمون بلسوم ورافوان جورت تمه وارا بسي برخان tokkummaan nu barbaachiftu tokkummaa akkami tokkummaa hogguu ja'an taakkaa duraa mataa ifiitirraa jalqabdi ilmi namaa tokko akka ilmi oromoo tokko mataa isaatiif jireenya isaa booda mataa isaatiif barateeti mataa isaa if bilisoomsa jalqabni tokkummaa asirraa jechuudha barnoota baratee if bilisoomsa itti aanee ilmi namaa akka kabajaa qabu beekuudha qaba kabajaa tana naamusaanii qabu safuu qabaachuudhaani tiifamti jechuudha hojiin isii tana tuni maal kennitiifi jaalala kennitiif jechuudha nama tamataati jechuudha itti aanee ilmi namaa takaawu ilmi oromoodha akkuma walitti dhiyaatutti akkuma hiree harkatetti wal qunnamtii qabaachuudha qaba wal qunnamtiin tun hirmaannaa barbaachifti jechuudha hirmaannaan yeroo ammaan tanaatitti hangam takka kaballoo taate ni beekama jechuudha.
Tanaafuu hirmaannaa godha. Hirmaannaan tun tokkummaa uumtiif jechuudha. Tanaafuu akkaataan itti tokkummaa uuman akkami, tokkummaan uumnu tun hoo tokkummaa akkami tajettuuf tokkummaan nuti uumnu tokkummaa naamusa qabdu, tokkummaa safuu qabdu. Tanarratti hundooyneeti tokkummaa uumna jechuudha. Takka ilmi namaa tokkummaan isaa akkaataa daandii irra dhufee qaba. Akkama fakkeenyaaf ilmi namaa hundinuu Haawaa fi Aadam irraa uumame. Ichi booda hoo ilmi namaa hundinuu dhumee ilmaan Nuh afran irraa tokko kutee sadi hafee ilmaan sadiin kanaltu hormaata isaaniitu addunyaa tana takkaa'u fuguu kana guute jechuudha. Tun akkaataatti dhufe. Taakka akkaataatti dhufe beekuudha qaba jechuudha. Talammadaa akkaataa naamusa isaatiin walitti hiriiree tokkummaa uummata. Tanaafuu karaan ilmi namaa tokkummaatti uummatuun karaa lameen kana. Guddaa galatoomii Profeesar. Barakaasii keessaa barnoota kee. Gara gaaffii sadaffaatti yeroo ceenu gaaffii sadaffaatti akkana jetti. Oromoo yoo bilisoomte maal harkannee bilisoomne jechuu dandeenya? Gaaffii sanarraa deebisaa mee waan Rabbi si bira kaa'e? Yoo maal harkannee bilisoomne jedhama. Yoo maal harkannee bilisoomne jedhama. Bilisummaadha oguu jedhan waan gartee ati mataa qabattee akka nama dhoortoo kadhatuutti takkaa'u sadaqaa kadhatuutti mataa qabattee gartee harkattu takkaa miti bilisummaa jechuun. Bilisummaan mirga ilma namaati. Ilmi namaa addunyaa tanarra takkaa'u fuguu kanarratti bilisummaa isaa ta'ummaa isaatiin qabu harkatee jiraachuudha qaba. Tanaafuu ilmi namaa bilisummaa isaatis haa taatu mirga isaatis haa taatu mataa ol qabateeti bilisummaa isaatii fi mirga isaa harkachuu qaba. Hayyee duuba yoo maal harkanne bilisoomne jenna. Ilmi namaa yeruma dura Rabbiin isa uumuhu waan isa feesu hunda uumeetii fi Rabbiin dachii aduu ji'a waa hunda uumeetii fi ichi booda isa kana fidee irratti uume jechuudha. Tanaafuu taakkaa duraa wanni beekuu qabnu ilmi namaa miraasa takkaahu dhaala qaba. Ilmi namaa dhaala qaba. Tanaafuu taakkaa duraa ilmi namaa bilisummaa isaatiif wanni harkachuu qabu. Takkaahu wanni inni yoo harkate namni kun bilisa jennu ilmi namaa takkaahu nuti Oromoon yoo biyya qabaanne biyya teenya jennu yoo qabaanne biyya irratti akka feenetti dalagannee akka feenetti mootummaa teenya irratti dhaabbanne akka feenutti hawaasa keenya irratti ijaarranne aadaa teenya irra guddifannee amantaan teenya kabajsiifannee amantaa abbaa fedheetu kabajamee fi amantaan tabbaati. Amantaa abbaa fedheetu kabajnee amantaa teenya kabajsiifannee waan shanan kana sadarkaa duraatitti akka dirqamaa yoo harkanne nuti bilisa tahuu keenya if beeyna jechuudha. Waa shan dachii irra jiraannu bilisummaa teenya, aadaa teenya, afaan keenya, amantaa teenya fi hawaasni keenya
kabajaadhaan yeroo jiraate dhiibbaa takkaan alatti yeroo jiraate hawaasni kun bilisummaa isaa guututti harkaa qaba jedhama. Guddaa galatoomee Profeesar deebisaa bal'aa haalaan nama gammachiisu nu kanite horii bulii isin jenna. Gaafiin afuraffaa akkasuma ammaas tanuma bilisummaa tanaa wajji wal fakkaatti. Haasawaa keessatti gabrummaan hoggaaniif sira turte yookaan namni gabrummaa keessa jiru irraa mul'attee itti bifaanis. Maal faatu amma namni gabrummaa jala jiru maal faatu bifa isaa irraa mul'ata mee nu himuu ni dandeessaa? Ilmi namaa bilisummaan isaa ilmi namaa jalqabatti bilisa dhiibbaan itti godhameeti gabrooma ammaas hireen isaa deebiteetii fi eegas irraa booda hireen isaa deebiteetii bilisooma jechuudha. Kanaafuu bilisummaan takka dura sammuu isaatitu bilisa yoo waan fedhe dhabe yoo hammaala ta'e nama waa baatu ta'e yooniif dalagaa hanga feete gartee dalagaa gaxaantii yoo hojjete bilisummaa yoo qabaate ilmi namaa bifti isaa ni ifti jechuudha. Bifti isaa ni ifti yoo bilisummaa qabaate. Kanaafuu gaafiin amma ilmi namaa yoonii fi gabrummaa jala jiraate maaltu irraa mul'ata? Wanni irraa mul'atu takka yaaduma isaatu wal qixxeeffatee ibsachuu hin danda'u. Lammada afaanuma isaatu yoo afaan Oromoo jenne afaan Oromoo akka aadaa Oromtichi takka Oromoon itti haasawtu sanitti daandii sirrii sanirra oofee haasawuu hin danda'u. Afaan isaa bakka itti dhaabbaterraa guddifachuu hin danda'u. Yaadee maaliin dalagadha jedhee yaadee ka'ee waan san dalagachuu hin danda'u. Bifti isaa hin bareeddu. Maal jechuudha? Sammuu isaa, keeysi isaatii fi alli isaatis bifti isaatis jechuudha hin bareeddu. Fakkeenya gabaabaa tokko yoon isinii hanne Oromoon zamana isiin bilisa turte keessatti gosa adda addaa takkaa'uu hawaasa adda addaa tu itti gale jechuudha. Bareedina isiitirraa bareedina waan shanan reefu lakkooyne sanirraa itti galte jechuudha. Amma hoo yeroo nuti dhaqqabne tana keessatti yeroo nuti gabrummaa jala jirru kana keessatti hawaasni biroo nutti ida'amuudhaa miti. Hawaasni duraan nutti ida'ameehu ichi utaaluu bira kutee nutummaanu Oromummaa teenyarraa hanga gartee gariin namaa gartee an Oromoo miti fi injoo takka keessa. Kanaafuu amma dura nama tokko karaa hawwadaa irraa karaa haramaa kana hara dirree dhawaa kana wajjiyaana fuula dura ta'a tiqaalaatutu amata dhibba gabroomna kana keessatti nu keessa guutee barji'eetii fi haasawa. Ni rifadheef nama kana hangam takka bilisummaan Oromoodhaa isa yaachifti jechuurratti jechuudha. Kanaafuu gabaabdumatti gabrummaan keessaa saataatu gubbaas ilma namaa ni fokkifti. Hedduu waan nama ajaa'ibsiisaati. Dubbii Profeesar Jeetana isinillee laaltanii beekuu yoo feetan nama Oromoo biyya Oromaa dhalatee fi biyya keessa jiru hammitu bifaan irra bareedaa waan laaltanii beektan jechuudha. Kanaafuu Rabbi nu haa bilisomsu. Gara gaafii shanaffaa keenyaatti deebinaa jechuudha. Profeesar gaafii shanaffaa keenyaas akkanatti fakkeenyaaf namni afaan keenya dubbatee khadiigaan nama Oromoon tahin gosaas yoo gaafate lama sadii lakkaawwachuu yoo danda'e dhiigaan Oromoon tahin nama kana maalummaa isaa hadhuu ifate san akkami beekuu dandeenya? Fakkeenyaaf afaan keenya dubbata
gosaas lama sadii lakkaawwachuu ni danda'a. Maalummaa isaa ta'uu ifatisan mee akkamitti beekuu dandeenya? Waan si bira jiru jiraatirraa waa tokko mataa nu tuqe. Tunga dubbii jabduudha gaafii isii ilaalan baddina isii isin gaafii xiqqoodha fakkaatti tun gaafii haalaan jabduuti gaafii bulchiinsatti gartee rarraatu jechuudha. Kanaafuu gaafiin tun karaa birootitti fira fiitii fi na'aba fi akkamitti addaa beekan jechuu gaafii tanaan wal fakkaatti. Dhugaadha Oromoon fira dhokotaarra diina kaa'una abadirree baheetu irra jira jetti. Dubbiin akkanaatis ni jirti. Tunilleen takka ammoo gaafiin teeysan alarraa jechuudha. Yoo alarraa Oromoo fakkaatee akkuma aadaa Oromootti afaan Oromootis akkuma Oromootti dubbatee Oromummaa isaatis gartee akkuma Oromoon himattutti gartee fakkeeffate akkamitti gartee addaa beekanii dhugaa akkatti addaa beekanii jira garuu ni hedduu galatoomii Profeesar naaf galaawwanni ati akkana jetteef illeen boodaaf ariifannu waan bareeda jette gara gaafii xumuraattiin si deema. Gaafiin xumuraatis maal jetti? Alaabaa Itoophiyaa tanaa fi maqaa Itoophiyaa jaamu kana maali akkamirraa ilaalta waan jaamu irratti qophii kutaa lammaffaa keessatti waan isinii dhiyeessinu ta'a. Waan nu hordoftaniif galatooma. Subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa. Amma dhuma sagantaa tiyyaa waan hojjetaniif hedduu galatooma.